ulfaataadha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Baay'ee. Kanaaf eeggannoo godhaa hin barbaachisu. Yaala argateera. Baay'ee yaala argateera. Achi immoo bakka inni yaala argate sana isa baasan. Si baasan miti? Biriin qabdu si baasan miti jirti. Biriin qabdu ani isa baasan garuu dogoggoree emergency yeroo kamiyyuu bo'achuu dandeessa. Isin galee amma mana yaalaa tokko dhattanii miidhamtanii mana yaalaa galtanii yoo namtichi isinitti wanti wani yaalichaatiin bo'u jechuu dandeessu. Maal isin godha? Isin galee biriin qabu mana yaaluun qabu wanta ta'eef hin bo'achuu dandeessan ni qabu. Waan hin qabneef achi keessaa ba'e. Amma kamiifiyyuu Sam bisera garuu gaafa teenya ilaalaa turre dhugaa dubbachuudhaaf wantichi waan salphaa nutti fakkaate gaafa sabira geenyu garuu baay'ee nutti ulfaate manni nyaa'u gaamma imbaasitti laanna imbaasini furmaata kaaf jennee mayaanna galatoomii eeggannoo godhaa waan feefu jireenyuma keessatti eeggannoo godhaa akkasa biyyaatti namatti aggaamtanii dhiisuun asitti wajjala singale jarri isin dhiisuu malu. Musrala kanni Pakistani julule Pakistani ni baay'ee samiidhame baay'ee miidhameera jedhama birrii fidaan jiru caacaadhaa jettanii riyaddeena imbaasitti laannaa imbaasiin akka gargaaritti gargaaru rakkattanii jala rakkatina inni akkas godhe hin gaafatama garuu haa tokko sitti maka ati miidhamtee ergati miidhamte namni sun gaafatame maal saqamasi baay'ee wanta gaafatee san ilaaltan wantichi wanti salphaa fakkaata ani karaarran deemaa ture ijoolleen sheera natti godhanii nyaata geessifennaan nyaata geesseefi gaafa dhaqee ergu garuu mucaan kun baay'ee miidhamaadha yaa'uun gama seeraattis dhiyaatee mucaa kana hordofamuu qaba inni gara imbaasiin isa geessee amma imbaasii bukkee hin jiraamu egaa imbaasii immoo waan jiru moo wajjin ilaalla garuu waan kamiifiyyuu isin immoo harka fudhatiina akka biyyaa miti biyyi kuni harkatti fudhannaan immoo mataa ishee keessa cabsaa biyya galaa isin gale ergi wanti jettane lammaffaan immoo biyyuma garayyuu nama wajjin oolu maaltu fide nama wajjin maal oololtu isin gale nama miidhamaa ta'uyyuu meebi iddootti dogoggoree qabaachuun isin gale miti Ormaaf iyyuu jireenya keessan keessatti biyya waan baataniif hojii dhagayteef gadeettanii otoma isin arrabsanii deemuu qabdu. Isinii gale arrabsantanii biraa deemuu qabdu malee yommuu diddee onneen immoo isinitti kaatti immoo akka isheen wanti ishee keessa ishee immoo golee ishee keessa cabsuudha. Yoo onneen diddee isin rakkifte immoo masinas kisar timu masin nufni masin juto dan kisa masin juto kisa sino mana tej turte tuga garu amba ina gaddi sini timu arbabi sa marsin jadi arbabi ke
geessitu natti lakkaa ciisi mana keessani. Gufaan natti lakkaa nyaatan dhawwateera nyaatanii akkaan jiru. Ilaala. Garuu biyya ormaa keessatti maal akka nu badde mucaan kun amma hojjetaa isaaniiti. Namummaa isaa fayyaa isaatti fayyadamanii ofuma isaanii murukutanii erga isa miidhanii immoo isatti mana keessa ooltu eessi nutti lakkaa. Dooni du'e akka lubbuu isaa dhimma isaan qabanii jiru. Kanaaf kaampaanii gaafa galtan ijoolleen tokko gaafa hojii hojjettanii hojicha cimu rakkoon qabu ciminni hojii. Haa ulfaatu hojiin rakkoon qabu. Ulfaatina hojii miti. Tokko of qabaa hojjedhaa gaafa isin hin jedhu jira miti amma fakkeenyaaf bakka itti humna baaftee hojjettu jira. Bakka itti immoo humna kee hin baafsiin of qusattee hojjettu jira. Inni galee. Atis fayyummaa kee eeggadhu. Amma inni fayyummaa amma inni jireenya hojii isaa eeggatu fayyummaa kee eeggadhu. Miira kee hin galiinaa hin haariinaa. Amma hojii humnaa ta'e iyyuu rakkoon qabu hojiin humnaa normaalidha. Hojjennee keessa dabarre nu suuqatiiteef. Inni galee. Anis hojjeteen kee darbee namni kaanis hojjetee keessa darbee inni dhufus hojjetee keessa darbaa namni kamiyyuu hojii humnaa hojjetee keessa darba. Hojii humnaa hojjedhaa rakkoon qabu garuu akkuma namittiin hojii isheetiif of eeggattu isinis immoo bakka itti namni hidhattanii sabdan jiraanna suutaadhaa of qabaa hojjedhaa. Isin galee miti. Lammaffaan immoo ijoolleen keenya biyyaaf ta'e hin haariinaami tasgabbaa. Wanti hunduu har'uma keerra istireetii haa ta'u jedhina. Har'uma keerra naaf haa ta'u jedhina. Isin galee har'uma keerra jireenyi koo haa guddatu. Har'uma birrii qabadhaa. Har'uma konkolaataa bitadhaa. Har'uma biyyatti waa godhaa. Har'uma kana ta'a jedhina. Waggaa lama waggaa tokko gatii kaffaluu dandeessu gatiteef rakkoon qabu gatii kaffalaa. Isin galee waggaa tokko waggaa lama gatii kaffaltanii sabooda toora namni itti dhuftanii jiraattu rakkoon hin jiru. Yeroo sana keessatti immoo fayyaa keessan eeggachaa sammuu keessan inni guddaan sammuudha sammuu keessan eeggadhaa. Isinii galee yaaduma sammuu keessan nattanii iddoo isinii malleetti sammuu keessan kufiftanii herreguma herreguu hin qabnetti lafa dhaabbachuu hin qabnetti amma akkoo isin dhuftanii ji'a tokko ji'a lamatti karoora yoo baasuu hin qabdanii bara. Waggaa tokko hojii bakka haala biyya kanaa qilleensa biyya kanaa akkaataa biyya kanaa waa tokko isin garuu har'a dhuftanii har'uma maaf natti badee har'a dhuftanii har'a maaf kun ta'uu didee har'uma dhuftanii har'a maaf akka kanatti jireenyi koo ol guddachuu didee jireenyi koo fooyya'uu didee har'uma dhuftanii har'a isa illikii nama wajjin wal qabattu. Isin galee barumsa isin haa ta'u mucaan kuni dhugaa waaqayyooti dhiiga inni tufu kuni. Anatu ta'e baay'inatti ulfaata. Saduqa kana manicha keessa ciisa. Amma gargaarsuma iyyuu hin jedhiinaa malee ammatu dhanne mayyootti fuunee amma kun amma fakkeenyaaf gara baasiin gara biyyaatti akka gashuus gochuu wanti jechuu dandeenya. Namoonni gurguddaan naasirfaa dhimma kana qabataniiru. Isaanillee kaleessa dhufanii achi turanii ammallee isaanuma eegaaraa isaanillee dhufaaru. Egaa hin baasiin waan godha. Gara biyyaatti galootes mucaan kun gara biyyaatti gala dhimma mucaa kanaa garuu miidhama mucaa kanaa garuu hin baasiin biyya kana keessa jiru bakka bu'ee uummata keenya bakka bu'ee saba keenya bakka bu'ee as jira gadi ta'eef hin baasiin hin hordofa dhimma mucaa kana. Hin hordofaa fi garuu isin borumaaf wanta isin barachuu qabdan wanta isin beekuu qabdan. Isinii galee miti biyya kana keessa dhuftanii nama tokko faana harka walitti kaaftanii waliin lolinaa. Isinii galee waliin lolinaa nama wajjin. Yoo namni isin lole immoo baqadhaa yoo isinii danda'ame dhiisaa. Biyya kana kan dhuftan kaayyoo hojjettanii jireenya keessan jijjiiruu nama ta'uudhaaf biyya kana dhuftan. Isinii galee miti jireenya keessan fooyyeffachuudhaaf maatii keessan gedderuudhaaf ofii keessan jireenya keessan gedderuudhaaf hamma gaafa lafa yaadde geessuutti ati sitti tufama taanaan iyyuu ofirraa xaraddee deemte maal rakkoo qabu. Qaaniin qaanii caalu akkoo namni sitti tufee gorora namaa ofirraa xaraddee deemuutu hin taane biyyaa baatee utuu hin jijjiiramiin biyya keetti deebi'uudha. Sii galee miti. Sii galee namni hakkifatee sitti tufee gorora namni hakkifatee sitti ofirraa xaraguun cimina guddaadha. Kaballaa namni si kabalee obsitee bara dabarfattee bara sana na kabalteettee sababa inni si kabaleef namichatti immoo cimina guddaadha. Isinii galee miti sodaa miti inni kun ilaame
hamma gaafa lafa yaadde geessutti Sigalemti hamma gaafa lafa ila targeettiin biyyaa dhufte hojjettee jireenya kee jijjiirtee maatii kee giddirtee rakkina keessaa obbaaftee iddoo gaarii yookiin haala gaarii jireenya mijataa keessa jiraachuuf biyya jireenya Itoophiyaa qilleensa Itoophiyaa buna Itoophiyaa qabbana nyaata Itoophiyaa dhiiftee biyya kana kan dhufteef gubaa biyya kana kan filatteef Sigalemti jireenya kee galgalaaf kaayyoo kee mul'ata kee boriitiif kana filattee biyya ormaa keessa dhufte erga biyya ormaa keessa dhufte kaayyoo sana laaluu qabda mul'ata sana waan manaa baateef sangaa gurgurtee dhufte lafa gurgurtee dhufte kiisii haadha kee irriftee dhufte kiisii abbaa kee irriftee dhufte jireenya kee irriftee dhufte sana ilaaluu qabda nama argitaat ergisii darbee toora namaa dhuftee dhaabattee booda Sigalee qixxee namaa dhuftee dhaabbattee waan sirratti ta'e waan sii ta'e sana haasofte sirraa bareeda Sigalemti dhuftee ji'a tokkotti maal haasofta dhuftee ji'a lamatti maal haasofta dhuftee torbee lamatti maal haasofta dhuftee ji'a sadiitti maal haasofta Sinigale lafa yaaddan gaa ka'aati lafa yaaddan ergiyeessanii booda waan barbaadan wanti jechuu dandeessu garuu namni kaayyoo qabu iddoo kaayyoo isaa hamma ga'utti Sinigalemti dubbii dubbachuu hin qabu obsee jireenya isaa kaayyoo isaa borii wanta yaade bakka yaade borii ga'uu qaba kanan taane taanna ofiima keessan jireenya keessan balleessaa deemtu mucaan almost amma rukkubaara ilala wanta ni baate ta'u ilala dhiiga inni itti tufaa dhiiga laala kun makiinaa kee taa itti tufaa deema dhiiga laama kun fakkeenyaaf Sinigalemti tiktookiin naa jibaa yoo hin teennaa kun maalirraan dhufe dogoggora xiqqoorraan dhufe borumsa kan isinii ta'u dogoggora xiqqoo dhiisee iddoo sanaa deemuu hin danda'amu mucaan kun inaarii miira keessa galee jara kana wajjin wal rukutte iddoon taanee rukutte Sinigalemti hin miidhee jechuudha warri mejjiboo itti argitan isaa tiktookii sirrii miti waan ta'eef kanaafi barbaachisummaan qabu waan qabu gaafa of miitan as keessa nama tokkoon qaba ittiin abdatiin kanati qabdu tokkoof tokko waaqayyoodha namnati qabdu immoo amma namummaa si gargaara malee hamma ati of gargaartu si gargaaruu hin danda'u Sigalee ana mucaa kana nan gargaare miti nan gargaare enaasoon garuu karaatti agarsiisuuf imbaasii fideera namoota dandeettii qabanitti meera Sigalemti waaqayyo immoo isa gargaara boriif barumsa isaata irraa barata illee irraa baradhaa biyya ormaa keessa jirtu haadha keessa miti abbaa keessa miti obboleessa keessa miti of eeggannoo godhaa socho'aa Sigalee of eeggannoo godhaati socho'aa bakka dursi waa tokko immoo yoo jireenya keetti dhufe wanta sana dursi argame malee jireenya kee irratti wanti sun akkasiin dursine bakka wanti tokko sitti dhufamni waan sitti dhufe sana yookiin dursi argame yookiin immoo caajee dhiisii keessaa bahe Sinigalemti amma mucaan rakkatee dhufee akkasiin ture seenaa jireenya isaa gaafa namatti himu na gaddisiiseera kanaafi deemaarralle maanninyaa waan ofii futas gabbaatii jireenya keessan fooyyeffadhaa malee nama wajjin walitti hin bu'ina. Thank you. Lafa nagaa oolaa.